kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya oduu qabannee isin dhiyaannee yeroo ammaa kana mootummaa kanatti duuluu irraa mootummaa kana waliin duulutu nu barbaachisa. Mootummaa kanatti itti duuluu irraa waliin duulutu nu barbaachisa. Waliin dhaabbachuun nu barbaachisa. Bitaa mirga keenya waan nu moggaa deemee nu faccisaatiin jiru ofirraa faccisuun dirqama keenya. Oromoo yeroo ammaa kana tokkummaadhaan lafaa kaatee uummata biyya isaa yookaan biyyattii isaa kabachiisuun dirqama itti ta'a. Mootummaa kana deeggartuu dhiisitan deeggarrillee gisee ammaa tana namni dhaabaan kaayoo ofii qabaachuu danda'a. Namni deeggartee ilaalcha adda addaa qabaachuu danda'a. Giseen kun garuu kan ilaalchaan adda wal baasanii miti kan mootummaa kana wajji dhaabatan isiniin jecha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota ijoollee qaqqaalii ijoollee Oromoo kutaa 11 yeroo ammaa kana diinni daangaa ilaa daangaatti diinni biyya alaa irraa hanga biyya keessaatti nutti murteeffatee aangoo irraa nu buusuu fi ija babaasaatiin jira. Ija babaasuu isaa kana nu tokkummaa keenyaa walitti duuluu dhiifnee tokkummaa keenyaan akka kaanee uummata kana yookaan diina keenya ofirraa dhoowwinu kabajamtoota teenya jaalatamtoota keenya qaqqaaliiwwan ijoollee Oromoo giseen ammaa kun gisee mootummaa kana wajji dhaabbatanii wanni kun mootummaan kun hama jennee osoo fiinnu kun yoo nu harka bu'e bineensa harka buuna waraabessa harka buuna jeedala harka buunaa ni nyaadhamnaa Oromoon takka kuftee jennaan ka'uu hin dandeessu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya badaallee ta'u mishaallee ta'u kama ofii wayyaa kama maqaa Oromoo himatu kana wayya kana wajjiniin dhaabbannaa isiniin jecha yeroon ammaa kun kan mootummaa ofii bitaa mirgaa fi duraa duuba isaa wajjin dhaabbannu malee gartee kan irraa itti achi duuba deebinee irratti duulluu miti ka tokkummaadhaan biyya keenya eegannu isiniin jecha. Akkasuma ni beektan qilleensa biyya keessaa fi biyya alaatti gara adda addaatiin itti duulaatiin jiramu. Kana ofirraa qolachuun nu barbaachisa isiniin jecha. Waan giseen ammaa kun kan mootummaa biyya keenya wajjin dhaabbannee diina keenya ofirraa faccifnu jecha. Akkasuma daangaa ilaa daangaatti sablammoonni Itoophiyaa kan Oromoo fakkaateen wajjin jiraataa kan nuun taane nuun ta'u ofirraa achi jecha. Kanuuf ta'e ofitti qabachaa kanuuf hin taane ofirraa jecha. Itti qajeelleetiin ofirraa tokkummaa keenyaan dhowwannaa wanni nu harkaa fuudhu hin jirtu. Kanaafuu tokkummaa keenyaan daangaa ilaa daangaatti akka sochoonu dubbiin yeroo ammaa kana deemaa jirtu gama Somaaleetiin qilleensi oowwaan deemaatiin jiru kana tokkummaa keenyaaniin kanas qolannee akka irra baanu akka irra aannu isiniin jecha kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Gisee ammaa kana diinni keenya quba nutti qabaatiin jira akka aangoo irraa nuuf kaasuuf yookaan quba nutti qabaatiin jiranii mala nutti dhaataatiin jiranii namni diinni nuuf rafee bulaatiin hin jiru. Oromoo raftanii hin bulinaa isinillee tokkummaa keessaniin kaa walti duuluu irraa waliif duuluu wayya je'anii teessan kabachiifadhaa mootummaa keessan bira dhaabbadhaa kabachiifadhaa gisee mootummaa ofii wajji dhaabbatanii gisee diinni gartee ija baasaatiin jiru gisee gubbaa kanarraa sitti duulaatiin jiran jecha kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya tokkummaa keenyaanii akkasuma qilleensi gama Tigraayinas deemaatiin jiru kunis gaarii hin fakkaatu. Tigraayilleen gara Eltiriyaatti wallaga ufeeti akkasuma Faannoonis wallaga ufeeti gaafa kana dubbiin hammaataatiin deemti. Kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya nulleen tokkummaa keenyaa wallageenneetiin deemuu qabna jecha. Yaada kiyya kanarratti warri isin keessatti dubbii jajjabaataa akkasuma gartee gamaaf gamana qilleensi oowwaan deemaatiin jira. Gama qilleensi deemaatiin jiru kana keessatti akkasuma beeresabii yookaan sabaaf sablammoonni Itoophiyaa bakka gartee hundi kun fuula namaa dhaabbataatiin kun gartee wal dura dhaabbannaa kanaan wal qabatee akkasuma daangaa naannoo biyya biraatiinis akkasuma Itoophiyaa yeroo ammaa kana gama gamanaan qilleensi hedduun deemaatiin jira jechuudha. Qilleensa kana qolachuudhaaf tokkummaan keenya kan nu barbaachisu jechuudhaan Oromoo yeroo ammaa kana tokkummaa isiitiin lafaa kaatee akka tokkummaadhaan lafaa kaatee daangaa isii eeggachaa jirtutu gabaafamaatiin jira. Yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti lafti Itoophiyaa tuqamuu hin qabdu. Itoophiyaan takkaayyuu gabroomtee hin beektu takkaayyuu diinni ilaalee hin beeku ka jedhu akkasuma Itoophiyaa keessatti gartee gootuwwan Itoophiyaa waliin dhaabbachuudhaan yeroo ammaa kana socho'aatiin jiran jechuudha. Gama biraatiin gara gartee naannoo Oromiyaatiinis gara waraana bilisummaa Oromoo kanaanis akka gara araaraatti deebi'anii waraana biyya keessaa dhaabanii gabaafamaatiin jira. Yeroo ammaa kana abaawoon gartee gara araaraatiin akka gama mootummaatti akka harka kennatan yookaan gara nagaatiin akka galanii kabajaadhaan gaafamaatiin jira jechuudhaan akkasiisin jecha kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya yeroo ammaa kana wal dura dhaabbattiinsi abaawoo fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti akka gabaabbatu yeroo ammaa kana abaawoon fuula gara mootummaa irraa akkas deebifattu
yeroon ammaa kun yeroo wal dura dhaabbatanii miti. Yeroon ammaa kun yeroo biyya ofiitiif sarbamanii gisee biyya ofiitiif dhaabbatanii gisee naannoodhaaf dhaabbatanii fi gisee aangoodhaaf dhaabbatanii miti. Giseen ammaa kun gisee gartee tokkummaadhaan biyya ofii daangaa ilaatti daangaatti akka eegatanii ABO yeroo ammaa kana gartee waraana faannoo ofirraa akka qoolattu yookaan akka ofirraa dhooftee deebistuun barbaachisaa isiitiin murteessaadha. Yeroo ammaa kana keessatti ABO wanni isiin qabsooftee gisee amma dubbiin jabaatee deemaatiin jiru kana keessatti mootummaa kana wajjin wallageettee akka gara humna faannoo fiinxaaleeyyii jee as deebi'ee Gibxi waliin as deebi'ee uummata mootummaa irratti olola banaatiin jiru kanatti gisee akkanaa kana dura dhaabbachuu qabdu jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo humna faannoo fiinxaaleeyyii Amaaraa dhukkee irraa akka kaasaatiin jiru gabaafamaatiin jira. Akkasumas Shawaa Roobii keessatti waraana faannoo guyyaa kaleetaa fi hanga har'aa jidduu wal duraa duuba dhaabbannaadhaan yeroo ammaa kana wal waraanuutu akka jirantu gabaafamaatiin jira. Waraanni bilisummaa Oromoo faannoo fanniseetiin akka harkaa qabu dhaga'amaatiin jira. Yeroo ammaa kana daangaa ilaa daangaatti yeroo ammoo Itoophiyaan gartee daangaa keessatti babal'inaan gartee humni adda addaa qilleensi adda addaa waan deemaatiin jiru kana keessatti humna fiinxaaleeyyii as keessa deemtee uummata olola mootummaa kanarra banaatiin jirtu humni ABO'tiin akka fudhatamaatiin jiru gabaafamaatiin jira. Akkasumas kanaan jennu yoo waraanni mootummaa Itoophiyaa makalaakaan akkasumas hanga daangaa Somaalee seenee aga dirree xayyaaraa seenee akka qabatee jiru gabaafameetu jira. Osoo kun kanaan jiru iyyuu Gibxiin ammallee waraana akka buusaatiin jirtu gabaafamaatii jira. Kunis osoo kanaan jiru Itoophiyaa keessaa fi Eertiriyaanis wal tuttuqaa akka eegalaatiin jirtu dhaga'amaatii jira. Humni Masrii gartee jeneraalli waraana Masrii guddaan kalee achi dhufee gara Eertiriyaatti imaleeti. Eertiriyaa ilaa waliin marii godhaatiin ture. Marii kanarra akka waan irra gaame hin beekamne. Marii kanarratti kan waliin murteeffatan Itoophiyaa akka tuttuqaafeen jiran akka gabaafamaatti jiru. Eertiriyaa yoo dubbii kanarraa dhaabbachuu dadhabde xiinxallaa akka yaada keessa galfamtu akka gootu goonaam. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Humni waraana bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana mootummaa wal dura dhaabbachuun isaan barbaachisu. Gisee mootummaa wal dura dhaabbatanii miti. Gisee mootummaa irratti duulanii miti. Gisee mootummaa kana wajjin dhaabbatanii jirra. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya qaqqaalii ilmaan Oromoo yeroo ammaa kana tokkummaan daangaa ilaa daangaatti kaanee mootummaa kana wajjin dhaabbannu. Dhugaa dubbachuu fi yeroon ammaa kun yeroo jajjabduudha. Yeroo qilleensi hamaan deemaatiin jiru. Yeroo lafti jajjabduun deemaatiin jirtu. Yeroo dubbiin jabaattee harkaan qabdu. Gisee amma uummata Oromoo keessatti yookaan mootummaan Oromiyaa kan jedhamu kan bulchaatiin jiru biyya Itoophiyaa baatee kan deemaatiin jiru jechuudha. Warri gartee yeroo ammaa kana paartii kana hin deeggarrellee biyya isaatiif akka dhaabbatu dirqama itti ta'aatiin jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya Itoophiyaa ijaaramnu Itoophiyaa wajjin qabna. Itoophiyaan teenna harka akka nuun fuudhanne akka nurraa hin buufne tokkummaa keenyan akka eeggannu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya ijoollee Oromoo kaabaaf kibbaa fi bahaaf dhiyaa kan wajji dhaabbachaa kan wajji dhaabbachuu didee ofirraa achi qaba. Nu ummataadhaa gisee ammaa kana kabajaadhaan biyya keenya akka kabachiifannu. Daangaa keenyaa fi diina keenya hundaa akka ofirraa beeynu waan keenya hundaa qabannee akka tokkummaadhaan sochoonu abdii keenya qabna. Ashamaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya oduu qabannee dhiyaanne isin biraan geenyu ta'a asumaan nu hordofaa isiniin jecha. Yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti waraanni gamaa gamanaan yeroo ammaa kana dubbiin jabaatee iddoo hammaataa jira. Naannoo adda addaa keessatti wallabbiin adda addaatiin muudateetiin yeroo ammaa kana sablammoota Itoophiyaa keessatti yakkoon adda addaa uumamaatiin jiru. Gama kanaan osuma jennu yeroo ammaa kana gara wallabaatti akka seenaa jiran gabaasaatu jira. Fuula namaa dhaabbataatiin kun gartee wal dura dhaabbannaa kanaan wal qabatee akkasuma daangaa naannoo biyya biraatiinis akkasuma Itoophiyaa yeroo ammaa kana gama gamanaan qilleensi hedduun deemaatiin jira jechuudha.
qilleensa kana qolachuudhaaf tokkummaan keenya kan nu barbaachisu jechuudhaan Oromoo yeroo ammaa kana tokkummaa isiitiin lafaa kaatee akka tokkummaadhaan lafaa kaatee daangaa isii eeggachaa jirtutu gabaafamaatiin jira. Yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti lafti Itoophiyaa tuqamuu hin qabdu. Itoophiyaan takkaayyuu gabroomtee hin beektu, takkaayyuu diinni ilaalee hin beeku ka jedhu akkasuma Itoophiyaa keessatti gartee gootuwwan Itoophiyaa waliin dhaabbachuudhaan yeroo ammaa kana socho'aatiin jiran jechuudha. Gama biraatiin gara gartee naannoo Oromiyaatiinis gara waraana bilisummaa Oromoo kanaanis akka gara araaraatti deebi'anii waraana biyya keessaa dhaabanii gabaafamaatiin jira. Yeroo ammaa kana abaawoon gartee gara araaraatiin akka gama mootummaatti akka harka kennatan yookaan gara nagaatiin akka galanii kabajaadhaan gaafamaatiin jira jechuudhaan akkasiisin jechaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya yeroo ammaa kana wal dura dhaabbattiinsi abaawoo fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti akka gabaabbatu yeroo ammaa kana abaawoon fuula gara mootummaa irraa akka as deebifattu yeroon ammaa kun yeroo wal dura dhaabbatanii miti. Yeroon ammaa kun yeroo biyya ofiitiif sarbamanii gisee biyya ofiitiif dhaabbatanii gisee naannoodhaaf dhaabbatanii fi gisee aangoodhaaf dhaabbatanii miti. Giseen ammaa kun gisee gartee tokkummaadhaan biyya ofii daangaa fi daangaa ilaatti daangaatti akka eegatanii abaawoo yeroo ammaa kana gartee waraana faannoo ofirraa akka qoolattu yookaan akka ofirraa dhooftee deebistuun barbaachisaa isiitiin murteessaadha. Yeroo ammaa kana keessatti abaawonni isiin qabsooftee gisee amma dubbiin jabaatee deemaatiin jiru kana keessatti mootummaa kana wajjin wallageettee akka gara humna faannoo fiinxaaleeyyii jee as deebi'ee Gibxi waliin as deebi'ee uummata mootummaa irratti olola banaatiin jiru kanatti gisee